السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تخي خبجمتو تافي جالة تمتو تكاليوان الدنيا ديوتنا يسني راب بديت جراوان تكتكافي ركو تكتكافي بدي أرانتنا أسبه خنو أرانتنا وننين كبدي في challenge سنس ماليوتن موزة خنا ججاني الكيدان أكسيتي سوليسني الكمان بك أخانياتشو أسرتي أكسي challenge خيني خارانتنا خين جيفته خارديك أرشي دباك با هنگا دوما تسجنتات هنيا نفانا توران أفيرا خينيا يسنين جتشو برباد آيا تاكا لاما سيدي هلو بيتشو أوان والله مزاج زي لا تندبنك زغير مامي فاهمت وين رابي انت ايش اركان ده جاينا أنا بشامل نحن نحتاج تيار فاهمين في راسه ده دبلة هاتيني في التجين سداني نهو ليه مليان سلاسين راني نهو ليه دين ترى تكاكنا جيغا هوي والله أياني إنتي فتجيه يعني أياني جفتي أنتي سيبا أنا صلي سيدي ترى أفهم خايف كده قفل تيجرا بقى وسمعنا قفل الجروت ما قلت مقولي خاطر قلتين على بدي جاي أيان برلي تيجي نلا جرتة في تكاكنا دوما أو قدر بيجي ما يصدق بتجي ما شاء الله والله إني في تجيه دربون دربون سيدو بلاد شكيتين جل أنا أنجرو والله بتاع هاي نجايبه هاي في الراجل جتة ده أمبر سي موين سيوي رغمان موت يسين كرو إنتي فندون تسيت
hordoftoota kiyya akkuma agartan no ayyaaniin nu moo'e ni mooti je'eeti si yaanne ani faamiin namoo jeeti yaade laakiin inni illee namoone isiin namoo'e lamaffaas anaa moo'e akkuma agartan Kardii qarshii dhibbaa gaa'uun ho'isiitu injifateen isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Baga Rabbi si gammachiise. Walumaan. Injifachuu keetiif maaltu si dhaga'a? Gammachuu. Gammachuu akkam? Gammachuu qarshii kaardii dhibbaa argachuu. Baga gammaddee isiniin jechuu barbaada. Ati yoo nu booda aanuu keetiif maaltu si dhaga'a? Ani booda aanuu kiyyaaf Uli akkam fuula dura isin moohuudha. Beekaan ulan laafattee moo? Akkasii miti. Moo isuma injifanneet? Numaan injifadhe jeetiin dorgomu jira garuu naaf hin mijjooyne. Silaaniin mooha akka yaada kiyyaatti ni mooha jeetiin seene. Garuu moohuu hin dandeenye tapha dhufuuf chaalenjii dhufuuf akkam moohu irratti dalaguun qaba. Manatti dorgommi piraaktisii yookaanis leenjii godhee muuza bitadhee leenjii addaa godheetiin kophaatti jechuu daqiiqaa qabadhee akkam moohu tattaaffii godha fuula duraaf jechuu ayyaan nu moohu isiitiif garuu ani hedduu gaddeetiin jira garuu baga si gammachiise baga Rabbi si gammachiise garuu ni injifatti jee waan hin yaadiniif jecha waan injifatteef jecha hedduu takka na gammachiise garuu ani ni darbite moo ammallee shakkittiin jira ani muuza isa keessa isinumaan dhabeewu na injifattan jettee kutee bar jettee laa muuza wajjin muuza wajjin injifannoo ajaa'iba natti Allah nakkaan itti raabaa sera. Dhimma akkaataa itti solleessine laal. La atirrallee anaatu tartiiba. Ay tartiiba munaaman feesisu bara amma kana. Ati jettee hartee bara. Akka fedhellee daatu. Akka mijaawatti nu mootee jirti. Ay baga Rabbi si gammachiise. Nu moota jee yaanne. Tapha dhufurratti akka nu moone irratti daleeynee dhufuu qabna nutis. Atis jawaannee dhufuu qabna. Saniifuu tapha dhufuu Rabbi jee akka ajaa'ibaatti irra qophooyne simoohuudhaaf tattaaffii ni goona jeetii yaada. Inshallah. Hayyee hordoftoota kiyya sagantaan teenya akkana fakkaatti no sagantaa ajaa'ibaa no ayyaaniin nu moo'e anis akkuma agartanitti ayyaanitti aaneetiin lammaffaa bee sadaffaa bees faamiidha. Dhaabbuudhaaf bakka tana yaadaan qaba. Hordoftoonni kee komantiidhaan nu cinaa dhaabbachuu qaban akka nuti jabaannee akka gaarii daleenu fuula duraafillee amma wanni kun kan duraa waan ta'eef moohamuu dandeenye yookaanis moohuus ni dandeenya tapha dhufurratti akka hamileedhaan daleenu subscribe fi laayikiin nu cinaa dhaabbachuu qabanii sin jaa komantiidhaanis komantiin teessan haalaan nu jajjabeessiti komantii teessaniinis nu cinaa dhaabbadhaan isin jechuu barbaada ati yoo maal jechuu barbaadda injifannoo Yaada hamaa osoo hin taane namni takka komantii irra faana nama arrabsa. hayyee Akka namni hamilee cabu osoo hin taane komantii babbareedduu namaa kana akka namni hamilee godhatu nama godhuu qabanii hin ta'ani. hayyee hordoftoota kiyya akkuma agartan kanatti nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa inni isin jechuu barbaada like subscribe komantii teessaniinis nu cinaa dhaabbachaa akka nu jajjabeessitaniin